السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا فاميلي أوروتو ويلكم الشمار كفوني وردفتوتا كيا بكو مجرد مرتي نجاح رحمن ربي كأمان كامن اسم برا جراتو قاوروني هنگما ماتين افتاتن قلتهما قلني كيسن دچا هاتو هندي كيسن نفجرات أكالا في كيسا تكا بدا أسوان جنة نجاح فيا كيسا جرات أسنين جدا قاورفتوتا كيا galatooma malee laayikii sheer godha laayikii sheeriin hin jiru sabskraayibiin hin jiru buleen kiyyaa sheer godha laayik godha sabskraayib godha na gargaara isiniin jedha viidiyoo ishiin fayyada jedhee anillee irraa fayyadamee isiniif gadhiisullee seenaa laala irraa fayyadama isiniin jedha manni keessanii ana arguu seenaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyyaa warroonni hanga ammaa na jajjabeessaa turtan galatooma warroonni haarawaa taatan gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuun maatii naaf ta'a. Na jajjabeessaa laayikii sheer gochuun hin dagatinaa mallattoo subscribe gochuu jettu eega viidiyoo laaltanii geessanii tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Mallattoo laayikii jechuullee akka hin daganne isiniin jedha. Hin dagattammoo immoo subscribe bootaan isaa isin dhibimoo maali? Ka subscribe hin goone moo nama hijaabaa kana tuffattanii osoo nama hijaaban godhanne taate subscribein isaa amma kuma gadi hin jiru jechuudha. Gadi aanaan isaa kuma maaliifi namni nama keenya nama hijaaba godhatu subscribe godhuuf hin jaalatu na fakkaata. Maaliifi YouTubeen kee waggaa tokko walakkaa gaheetiin hin jira. Kanaafuu maali yoo subscribe naa gootanii share naa gootanii gargaartanii YouTube channel Halima Oro tu jedhu kiyya kunillee family Oro tu ka jedhullee kiyya kanaafuu maatii naaf taana jajjabeessaa isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya viidiyoo nanarra isinii qabadhee dhufe aappii mobaayila keenya akka nama agarsiisaa jiru kana iskiriin irraa waa ittiin barsiisanii jechuudha. Aappii lama jira tokko xiyyaanii tokko immoo isa kanaa jechuudha. Kun akkanatti yoo barsiistan jechuun mobaayilii keessa irratti iskiriin irratti waan barsiistan san ittiin nama agarsiisu aappii akkanaa kana. Yoo kana barbaadan kana gadi buufattanii yoo kana hin barbaanne immoo aappii xiyyaa gadi buufattanii jechuudha. Ka xiyyaallee ni qaba kanallee ni qaba akka isinitti toletti jechuudha. Maaliifi namoota tokko xiyyi kun sirriitti itti mul'atu dhabuu ni mala. Galuuf dhabuuf illee ni mala maaliif kun guddaadha sirriitti agarsiisaa jechuudha. Isa kana warri barbaadan itti fayyadama isaa Play Store keessa gadi buufattanii maqaan isaallee kun Ziin jedha. Isa kana gadi buufattanii kun maqaan isaa isa kana aappiin kun isa kana jechuudha. Kun amma yeroo kana waa barsiisu kana ittiin agarsiisuuf kun akkanatti ittiin agarsiistanii ittiin barsiisuuf isin fayyada jechuudha. Yeroo iskiriinii bilbila keenya gubbarraa ittiin waa agarsiisuu barbaanne viidiyoo dalaynu san nama ittiin agarsiisuu barbaanne haala kana ittiin nama agarsiisna jechuudha aappii kana jechuudha. Aappiin kun isa kana isiniif gala jedhee isiniin abdii qaba hordoftoota kiyyaa. Aappiin kun barumsa viidiyoo dalagaatiniin wanta nama aappiin kun nuuf kanaan fayyadaa gadi buufadhaa jennee keessa seennee waa nama barsiisnu san ittiin agarsiisuuf nu fayyadaa jechuudha. Warroonni xiyya barbaadan ka xiyyallee ni jira. Warroonni kana barbaadan immoo isa kana jechuudha. Inni kun sirriitti mul'isuuf sirriitti guddaadha. Sirrii nama mul'isa. Isa kanatu irra filatamaadha jedheetiin yaada garuu ka xiyyallee bareeda. Sirri guddisee haa mul'isuu jenne immoo isa kana jechuudha. Aappii kana immoo isa argannoo ittiin Play Store keessaa gadi buufattanii gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo barumsa barsiistan viidiyoo itti waa agarsiisuuf baay'ee namatti tola. Maqaa isaa isinitti agarsiise inni xiyyaaf immoo isa kana isallee Play Store keessaa argattanii kunoo maqaan isaa isuma kana jechuudha. Ka xiyyallee yoo barbaadan maqaa isa jala jiru kana katabdaniitini Play Store keessaa gadi buufattanii jechuudha. Ka xiyyaa isa kana akkanatti aappii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa. Aappiin kun ittiin waa agarsiisuuf ittiin bilbila keenyarraa iskiriin ittiin agarsiisne ittiin mul'isne
Viidiyoo ittiin dalaguuf nutti tola. Viidiyoo haala akka nama ittiin agarsiisu kanaan ittiin agarsiistanii ittiin barsiisuuf isinitti mijaaya. Aappii kana Pileestoorii keessa gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Barumsi nama fayyadne kamiyyuu hin jiru. Wantoonni namni tokko dirqama yuutuubii dalaguuf wantoota nama barbaachisu kamiyyuu dirqama viidiyoo tokko jalqabarraa hanga dhumaa dhaggeeffatuu qaba. Wanni hunduu nama fayyada. Aappiin garagarallee faayidaa yuutuubii mataa isaa qaba. Hundi isaatu jechuudha. Hundi isaatu faayidaa mataa isaa qaba. Akkuma amma bilbila keessa kiikarra argitan kana aappiidhaan as keessa jiru harki irra caalaan aappii yuutuubiif nama fayyadu. Kanaafuu osoo nama hin fanne osoo nama hin tuffanne namni nama tuffatu inni tuffatamaadha. Namni waa hifatu namni waan tokko osoo qalbiseetiin hin dhageeffatin jalqabarraa hanga dhumaa viidiyoo irra harkisuun bira taru. Maaliif yeroo waan tokko hajametti wosan soqoo fiiguu osoo hin taane lafuma jala viidiyoo kamiyyuu seeneetiin hanga dhumaa caqaseetiin saniin booda wanta viidiyoo sanarraa isa fayyadu itti fayyadamaa danda'a. Wanta hin fayyadne jedhemmoo maaliifis addaan baafatee hubatee ittiin itti dhiisuu ni danda'a jechuudha. Wanti nama fayyadne hin jiru. Yoo kolfaa fi wanta nama arrabsan waree yoo ta'e malee wantoonni viidiyoo akkana kanneen dalagan kun yuutuubiif baay'ee nama fayyada. Maaliif namoonni tokko ajandaa jala deemetaniin komantii barreessuu jaalataa. Ammallee namoota kolfa adda addaa kana jala garuu sa'aatii dheeraa turaa jechuudha. Kanallee sabskiraayibii, laayikii, sheerii sirriitti godha waan akkanaa kana. Maaliif waan akka barumsaa, waan akka viidiyoo, waan gorsaa, waan akkanaa kanneen kana nama gadi dhiisu laayik illeen hin jiru, sheer illeen hin jiru. Maal akka ta'an hin beeku hordoftoota kiyya. Maali wanni hunduu haamilee yoo jajjabeessan maal qaba? Kama kolfa bicha yookaan kama sirbu bicha maal laayikii godhuu, sheerii godhuun jala deemanii komantii barreessaa oolu. Maali yoo kanallee jajjabeessanii isin jechuu barbaade hordoftoota kiyya. Hundaa jajjabeessaniitiin ka kolfallee ka diraamallee waan tokko maaliif sammuun namaa firii akka taatuuf wanta tokkollee itti fayyadamuun barbaachisaadha. Maali kanallee wal jajjabeessaniitiin maa osoo waliin fannimaa yoo laayikii olii godhan daqiiqaa 5 guddaa miti. Ka kolfaa sanuu ka ajandaa adda addaa sanuu biyyaan yoo xiqqaate sa'a takka sa'a lama oli irra turre malee sanii gadi irra turru jechuudha. Namni waan akkanaa kanarra tura malee waan akka namni aappii barsiisuu gorsa adda addaa viidiyoo gadhiisu kana waan akkanaa kana waan emoojii ilaalu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kana fakkaata. Maaliif harka irra caalan namoonni baay'een ka harka irra caalu yuutuubii sheer namaan godhu, laayik namaan godhu. Warri yuutuubii sheer laayik namaa godhan garuu kabajamaa galatoomaa isiniin jedha. Warri osoo nama tuffanne nama gargaartan gargaaruu jabaadha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kaarraa qabadhee dhufee kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdii qaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaan naaf tura hordoftoota kiyya. Namni wal jaalatuuf ol kamataa garuu yuutuubii kiyya baay'ee gadi buuftanii ilaalaan jirtanii sanumaaf isin komadhe. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isiniin jedheetiniin jiraan nagaan naaf tura. Bye bye.